Injiinaringii barachaa jirta moo injiinaringii ta'aa jirtaati? Paayileetti ta'uu na waa ture. Okay. Paayileettiin immoo Ta'e ni taata dhugaa hin ta'a. Keessatti mooraa kan erga dhufte wanti itti gaabbitu jira. fakkeenyaaf wanta irratti baradhe irratti Mooraa kana erga dhufte jaalalli si qabee beeka. Nama tokko irraa gaaddisaan ammumaa waa lafa kaa'atee jira waa qabaa jedhu. Waaqayyo immoo na gargaara akka waaqayyo jedhetti immoo wanta waaqayyo jedhee ta'a jechuudha. Kolfii kaati kolfii. Ayyeen kolfii. Ishirraa lafa beela'eetti jechuun nama Adaamaa yeroo ga'u makiinarra deema barte Adaamaa yoo ga'e hin beelofne taanaan darbaa jechuudha. Tole hordoftoota keenya har'as walitti deebinee jirra. Kun viidiyoo yoomtuub subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan akkasumas immoo laayifiiwwan barattoota chaalenjiiwwan jijjiiran akkasumas immoo ekspiriyaansiiwwan adda addaa teenshinii piraankii wantoota adda addaa kan isin dhiyeessinu ta'a jechaadha. Waan dhufaan taataniif guddaa galatooma. Guyyaa har'aa kana keessummaa tokko qabadhee dhiyaadhatan jira barataa yuunivarsiitiiti. Baga nagaan dhufte. Hayyee jalqaba irratti nafaana yoomtuub irratti dhiyaachuu kan keetiif guddaa galatoomi. Mee maqaa kee barsiisitoo anillee sin beeka. Namni sin beekne akka si baruuf mee ati nama sin beekne akkamitti barsiistame? Gaaddisa Raggaasa Baayisaa kan biqiltuu dhugaa gama godessa sarbii buukoo Koraayyoo jedhama. Tufeen barataa Gibbii Yuunivarsiitii Alamaayaati. Barataa Ukkaar Faffaati Elektirikaal Injiinaringii baradha. Akkasuma Istiriimii Paaworii irraan dhufe. Kanaan na baruu danda'u jechuudha. Tole barataa Injiinaringii Alamaayaa Yuunivarsiitiiti. Garuu maqaa kan kee bakkuma takkatti jette moo maqaan kee eenyudha keessaan qabanne tokkumaayyuu? Maqaa koo Rashidee. Gaaddisa. Gaaddisa maaliif jedhamte? Gaaddisaan jedhameef beektaa barana dhaladhe keessatti. Dibaabeen hin jiru ture? Dibaabeen hin jiraanne yoo ta'eyyuu wanti itti boqotan hin jiru ture. Okay. Baraatti dhalatte jechaadha. Baraatti dhalatte. Yeroo an dhaladheen booddee namoonni naannoo keenyaas boqonnaa isaatiitti argatan natti fakkaata. Yeroo ati dhalattetti. Ayyee. Kanaaf gaaddisaa jedhamte jechaadha. Gaaddisa. Tole gaaddisa. Mee gaaddisaan barataa injiinaringiiti. Injiinaringii barachaa jirta moo injiinaringii ta'aa jirtaati? Amma ani injiinaringii ta'aa jira. Injiinaringii ta'aa jirta? Moo injiinara ta'aa jirta? Injiinaringii ta'uufan jira. Injiinaringii ta'uufi? Injiinaraan barachaa jira. Injiinaringii barachaa jirta, injiinara ta'aa jirta. Akkasii. Inna mee yeroo daa'imummaa keetitti namni kamuyyuu hawwii qaba. Hawwii isaatis jiraatu. Mee ati hawwii kee daa'imummaa kee jiraachaa jirta amma isaatii kanatti? Hawwii koo daa'imummaan jiraachaa. Mee yeroo daa'imummaa keetii barsiisaan tokko yeroo kutaa meeqa barattu maal taatee dhiisii gaafate maalan taatee deebistee fiirta? Paayileetti ta'uu na waa ture. Paayileettiin immoo jechuun wanti namni hawwu paayileettiidha waan ta'eef kan inni ittiin argachuu danda'u yoo jiraate karaa doktara osoo hin taane karaa injiinaraa ittiin. Saniif hawwiidhuma kun barachaa jira. Okay. Kanaafuu paayileetii ta'uudha jechaadha hawwiin kan kee. Hawwiin kan kee ammallee galma hin geenye waan tanaan dura yeroo daa'imummaa keetitti ammas barachuutti jirta. Paayileetii ta'uudhaaf jechaadha. Ta'e ni taata dhugaa hin ta'a. Keessatti mooraa kan erga dhufte wanti itti gaabbitu jira. Wanti itti gaabbu waan baay'een jiru garuu hin jiranis beektaa. Wanti itti gaabbitu hin jiru jechaadha mooraa kana keessa. Wanti yeroo baay'ee itti gammaddu. Mooraa kana keessatti injiinara barachuu kootti baay'ee nan gammachiisa baay'ee itti gammada jechuudha. Okay. Mooraa Yuunivarsiitii Alamaayaa Yuunivarsiitii of Teekinooloojii keessatti injiinaringii barachaa jiraachuun kan kee baay'ee na boonsaa jechuudha. Okay. Mee egaa ka barattoonni baay'een yeroo baay'ee injiinaringiin warri barate hojiin argatanii baaniituma taa'u faa jedhamaa kobilistoonii faa bocuu faa jedhamaa wanta baay'ee jedhama injiinaringii kanaani. Mee kuni fakkeenyaaf barnoonni nuti asitti barannuu fi laayifiin ati mooraa kana keessaa baateetu ittiin jiraattu yookiin immoo hawaasa kee ittiin tajaajiltu fi wanni ati barattu wal qabata sitti fakkaata? Wanti ani barachaa jiruuf yeroo asii hawaasa koo ittiin tajaajilu fudhataa jiraata jechuuf jiraachuu mala. Meebi kan hin jiraanne illee ni jira. Kanaafuu mee amma fakkeenyaaf injiinaringii elektirikaal injiinaringii barattee baatee asii baatee hawaasa kee akkamitti tajaajilta? Maaliin tajaajiltame?
fakkeenyaaf wanta irratti baradhee irratti hawaasa koo nan tajaajila. Karaa baay'eedha hawaasa koo tajaajilu kan inni danda'u jechuudha. Muuxannoon ani hawaasa irraa qabaadhu jalqabaatiinis illee nan tajaajila. Beekumsa kootiinis waan hedduudhaan nan tajaajila jechuudha kan hin baradhe. Kominikeeshiniin jira, kontirooliin jira, kompiitarri jira. Beektaatu. Paawuriinis jira. Qoratteetta jechuudha. Ati kamii daree? Ani achi keessaa paawuriidha. Ati paawuriidha. Kanaafuu humna ibsaa akkam gooteetti paawurii barattee akkamitti mee hawaasni kee maal sirraa eega maal fa'aa furtaa? Wanti baay'een beektaa wanti beekamuu qabu maalidha beektaa? Biyya keenya keessatti namni wanta kana hojjetu dhabamee osoo hin taane osuma jiranii hojiirra oolchuu dhabuudha waan ta'eedhaaf namoota humnuma barateetu biyya keenya keessa jiran kana sirna qabeessaan akka hawaasa isaanii tajaajilaniif gara hawaasaatti deemanii hawaasa rakkina hawaasa akka isaan qoratanii gargaaran gochuuf hiriyoota koo warra akka kootii injiinara ta'anii jechuudha. Muuxannoo akkasiin kennaaf. Kanaafuu mee warroota injiinaringii barataniitu zimja cal jedhaniitu magaalaa keessa fi akkasumas hojii dhabeeyyii ta'aniitu ta'aniif maal laamtame? Maal wanto rakkoon kan isaaniiti moo rakkoon eessa jiratte yaa? Bartii rakkoon immoo bakkuma hunda jirti bar. Maal gara biraa keessa nagalchita. Gaaddisaan waggaa 10 booda hawwiin kee maala? Gaaddisaan maal ta'a waggaa 10 booda? Gaaddisaan waggaa 10 booda maal ta'uu barbaada beektaa? Wanta gaarii tokko hojjeteetoo hawaasa isaa biratti fudhatama argachuu maqaa gaarii argachuu barbaada. Kanaafuu maal ta'a ree gaaddisaan amma fakkeenyaaf amma asitti gaaddisa faasiin jedhu gaafa waggaa 10 booda mee maal faasiin jedhu akkam siin jedhu? Injiinar Gaaddisaa naan jedhu. Injiinar Gaaddisaa waggaa 10 booda jechaadha. Jaartii fa'aa maatii fa'aa horachuu feeta. Egaa kaasirriidha yaa'u namoonni baay'een akka hiriyoota kee fa'aa irraa odeeffannetti nama tokko irraa Gaaddisaan ammuma waa lafa kaa'atee jira waa qabaa jedhu. Mee amma waggaa meeqan booda gama gaa'ilaatti seenuuf karoorsitanii jirtu? Oduun hin teessu jechuudha. Qilleensa taasisaan jedhamu dhugumaa jechuudha. Inga dhiifama. Tole. Maal seete? Olola sobaati. Gaaddisaan jireenya biraa kan qabu barnoota irraan kan fi waan biraa waan jaallatu hin qabu barte. Sikomatti. Eeshi. Kanaafuu injiinaran jedhama. Waaqayyo immoo na gargaara akka waaqayyo jedhetti immoo wanta waaqayyo jedhee ta'a jechuudha waggaa 10 booda. Mooraa kana erga dhuftee jaalalli si qabee beeka? Hin beeku. Tole hordoftoota keenya sagantaan nuti Gaaddisaa Raggaasaa faana qabannee turre gara dhumaatti deemaa jira. Amma akkuma barame chaalenjii gaafiiwwan chaalenjii godhu isa gaafanna. Gaafiiwwan kanneen yoo deebise harka rukuttuu fi tole gaafii chaalenjii godhuun gaafadha. Jalqaba irratti waan namni jedhe kana jetta. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne jedhe yeroo sadii. Iranaaf deebii. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne jedhe yeroo sadii. Aannan ciicoo kana cidha. Kolfii kaati kolfii. Ayyeen kolfii. Ishirraa deebii. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne, aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne. Akkasii miti? Aannan ciicoo kana. Aannan ciicoo kana cidha xiyootiin naqne. Namtichi Galaanaa jedhamu tokko Finfinnee ka'ee galaasaa qopheeffatee galaasaa fudhatee gara Shaashamannee deemaa jira. Gama Shaashamannee osoo deemuu kanaa yeroo laaqanaa immoo Adaamaatti bu'eet Adaamatti bu'ee Adaamaadhaa immoo ka'ee immoo Shaashamannee deema. Galaa Finfinnee fudhatee ka'e kana eessatti nyaata? Galaanaan kan. Galaananii galaa kana eessatti nyaata? Galaanaan galaa kan lafa beelaa itti nyaata. Lafa beelaa itti nyaata.
Lafa beela'etti nyaata. Baay'ee jechuun bakka yeroo laaqanaati sa'aatii torbatti nyaata jennu eessatti nyaata sa'aatii torba kanatti. Lafuma beela'etti lafumatti jiru jechuun lafa beela'etti nyaata. Lafa beela'etti nyaata. Galaasaa jechaadha. Galaasaan galaana. Galaasaan galaa baatu kana. Galaa kana eessatti nyaata. Lafa beela'etti nyaata jechuudha. Lafa beela'etti nyaata. Maayidaa qaba lafa beela'etti kan nyaatu. Jechuun nama Adaamaa yeroo ga'u makiinarra deema barte. Adaamaa yoo ga'e hin beelofne taanaan darbaa jechuudha bar. Galaa kana odoon beelofne. Kanaafuu lafatti nyaachuun maaliif barbaachiseera? Hayyee guddaa galatoomaa ati deebisaa kana hordoftoonni keenyas akka yaaltan isin affeera. Mee dhumarratti dhaamsa hoo qabaatte yookiin immoo barattootaaf akkasumas hiriyoota kan keetiif wanti yoo jettu yoo jiraate carraa siif kan kenna. Eshi carraa naa kennuu keetiif guddaa galatoomii kan ani jedhu yookiin dhaamsi ani qabaadhu yoo jiraate ani barataa injiineraati akkuma barataa injiineraa tokkotti hiriyoota koo warra akka kootii waggaa tokkoffaallee ta'ee waggaa lammaffaa sadaffaa arfaffaallee shanaffaallee keessa injiinera keessa jiran kamiyyuu jechuudha. Injiinera jechuun baay'ee jabaadha bitta akka barnoota gosa kaanii miti waan ta'eedhaaf jabaadha yaa jajjabee koon jedhaani jabaadha baay'eedhuma jabaadha sini wabiin biyya kanaa jechuun hin barbaadu. Guddaa galatoomi. Atiillee guddaa galatoomi.